waltajjiin marii ajandaa walitti qabu komishiniin marii biyyaalessaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti guyyoota 8f gaggeessaa ture xumurame. Komishiniin marii biyyaalessaa ajandaa naannoo Oromiyaatti walitti qabamee hirmaattota fuulduratti fudhateeti jira. Walitti qabaan komishinii marii biyyaalessaa Komishinar Masfiin Ara'ayyaam haasaa cufiinsaa taasisaniin akkas jedhan. ተሳታፊዎች ምክክር ሊደረግባቸው ይገባቸዋል ያሏቸውን እጅግ በርካታ ሀሳቦች hirmaattonni ajandaa fi yaadota baay'ee barbaachisoodha jedhan dhorkaa tokko malee kaasanii jiru. Kanumarraa ka'uun galma komishinichaa kan ta'e hunda hammataa fi hunda hirmaachisaa ta'uun marichi milkiidhaan goolabameera. Naannichatti ajandaa walitti qabuun haala quubsaa ta'een xumurameera. Akka biyyattiittis dhimmoota biyyaa irratti uummanni hangi kun bakka bakkaa dhufee mari'achuun seenaa guddaa ta'ee galmaa'eera. ይህን ያህል ብዛት ያለው ህዝብ ተሰብስቦ ለቀናት የመከረበት ታላቅ መድረክ ሆኖ በታሪክ ተመዝግቧል። marii ajandaa walitti qabu Oromiyaatti taasisaa turreen hirmaattonni walabummaadhaan ajandaa mariif ta'u kennataniiru jedhan qindeessaa ajandaa marii walitti qabu naannoo Oromiyaa Komishinar Dr. Ambaye Ogatom. ሰዎች በነጻነት ሲያወሩ ነበረ ያለምንም መገደብ namoonni bilisummaan haasa'aa turan daangaa tokko malee ajandaawwan adda addaa abdii biyya isaaniirraa qaban nuuf ibsaa turan dhorkaa tokko malee bilisa ta'anii yaada kana nuuf dhiyeessaa turan. Inni kan biraan godinaalee Oromiyaa garaa garaarraa dhufanii mari'achuun isa jalqabaa waan tureef walii isaanii wal baraa turan. Waa'een biyya keenyaa nu ilaallata jechuun waliin mari'achaa turan. Kun ammoo waan guddaadha. Kutaaleen hawaasaa mariin kun nu barbaachisaa jedhanii itti amanuun ajandaawwan rakkoo biyyattiif furmaata fiduu danda'u qabatanii dhufuun isaanii biyya waloo qabaachuu jaalachuu agarsiisaa jedhanii jiru. Mariin kun rakkoolee wal dhabdeef sababa ta'an hiikee biyya ceesisuu akka danda'u abdiin qabas jedhaniiru. Naannolee lamaan hafan naannoo Amaaraa fi Tigraayittis haalota aanjessaa jiraachuu marii jalqabuufis haaldureewwan jalqabamuu ibsaniiti jiru. እንደምታውቀው ይሄ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚያዘጋጀው አውድ akkuma beekamu komishiniin marii biyyoolessaa waltajjii inni qopheessu eenyuunuu hin dhorku. Nuti Itoophiyaanonni hundi keenya dhimma Itoophiyaa irratti nu galcha yaada jedhu qabna. Naannoo Amaaraa fi Tigraayittis yaada isaanii kana karaa nagaa akka ibsatan ni barbaanna. Kanaan wal qabatees waltajjiiwwan garaa garaa irratti waamicha dabarsineera. Waltajjichi hirmaachisaa fi bilisummaa kan qabu ture kan jedhan ammoo qooda fudhattoota ajandaa marii walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti hirmaachaa turanidha. Haalli adeemsi ajandaa kana sassaabuudhaaf ittiin deemamaa ture hedduu haqa qabeessa kan ture baay'ee hirmaachisaa kan ta'e qaami hawaasaa jiddugala kamiiniyyuu irraayyuu kan hirmaatan yoo ta'u qaami kunneenis ajandaa ni ta'a jedhe bilisaan dhiibbaan tokko osoo hin jiraatin waan isatti dhagahame waan dhuunfaadhaanis ta'e hawaasa bakka bu'a jedhee yaadu hunda namni qixa ittiin kaasaa ture xiinxaluu danda'eera jechuudha. Dhimma marii biyyaalessaa kanarraa wal qabsiisee hirmaachisummaan marii kanasitti erga dhufnee ilaalaa jirru nus mari'ataa jirru karaa biyya ijaara jedhamuun karaa waliigalaarra gahuu danda'ama jedhamuun namni hirmaattonni dhufanii asitti hirmaatan yaada isaanii karaa ifaa bilisaa ta'eetiin kan kennataa turanidha. Namni dhufe kun yaada mataasaa miti kan inni asitti ibsataa jiru. Hawaasa kan mariisise waan hawaasa keessa jiru akka waliigalaatti biyya kana gara nagaatti geessaa waliigaltee biyyaalessaa yookiin waliigaltee giddugaleessa ta'e uumaa waan jedhan irratti yaadni kan kennamaa jiru jechuudha. Kana yoo jedhu hawaasa keessa waan jirutu asitti dhufa. Hawaasa keessa waan jiru sana immoo karaa ifaa bilisaatiin kaasaa jirra. Hawaasa keenya keessa kanatu jira, wanti muffii ta'u kanatu jira, gaaffii kanatu deebi'aa hin jirre, iddoo kanatti xiyyeeffannoo dhabee gama kamiiniyyuu karaa ifaa bilisa ta'eetiin yaadni kan kennamaa jiru jechuudha.